Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha har'a waan addaa yookaan ajanda biraatiin isiniif qabaa maaliifi hundi keenya akkuma beekamu torbeen kun torbee gaddaatii fi torbee waa'ee siyaasaa itti odeessifnu ture. Torbee kana keessa immoo namoonni miidhaman hedduutu jira. Biyya keessatti osoo hin taane biyya ormaatitti. Sababni isaas akkuma duraan beekamu odeeffannoon nuti isin biraan geenye ijoollee mana hidhaa jiran, ijoollee malleen isaanii saamame, ijoollee arabni reebdee fi kanneen kana fakkaatanii kanarraa waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa fi ijoollee Beirut irraa gabaabsee isiniif dubbachuu barbaada. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jiranii fi Beirut jiran rakkoo hamaa keessa jiranii nuti kan yeroo ammaa irratti xiyyeeffannee ilaalaa jirru rakkoo biyya keessatti. Rakkoo biyya keessa osoo hin taane rakkoon biyya alaatittis heddummaatee jira. Samoon akkuma isiniif himnetti ni qaanfanne dubbachuu jechuudha. Rakkoon garuu rakkoo irratti rakkoo waan ta'eef dirqama kunis lammii keenya waan ta'eef sagalee ta'uuniif dirqama kan biyyallee akkuma jirutti ta'e kan biyya ormaatittis sagalee ta'uufiin dirqama keenya. Maaliif yoo jettan Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen kumaatamaan lakkaa'an ijoolleen Oromoodha. Imbaasiin Saudi Arabiyaa yookaan imbaasiin Itoophiyaa achi keessaa baasuu didanii hanga ammaatti dhibee hedduuf saaxilamaa jiran jechuudha. Ijoolleen kun amma durallee argitanii jirtani. Ijoollee kanaaf yaa Oromoo sagalee ta'eef ijoolleen dhumtee jirti, beeloftee jirti. Ji'a sadii mana hidhaa keessa jiranii ji'a sadii keessatti uffata tokko kan dhiqatuun hin jirre, kan qaama dhiqatuun hin jirre bilchaatanii akka ilma namaa osoo hin taane akka biraatitti ta'an jechuudha. Ka biyya keessa jiru nagaa qabaatuyyuu baatuyyuu rakkoon hanga nagaa isaan hin mudanne. Kun biyya ormaati. Ilaal biyya ormaa ni ulfaata. Biyyi keessa rakkoon osuma jiru ka biyya ormaa kun baay'ee ulfaataadha. Yaa uummata keenya sagalee walii haa ta'an. Ijoollee Saudi Arabiyaa jiran baay'ee rakkatanii jiranii qaamni isaanii raamma'ee jira. Qaamni isaanii cittaa'ee jira. Dhibee hamaadhaaf saaxilamanii jiranii. Namni isaan yaadataa jiru tokkotti hin jiru. Namuu gaddaan shaffanamee jira waan ta'eef namuu mootu siyaasa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru shaffanamee jira. Ijoolleen immoo achitti dagatamtee jirti. Ijoolleen kun baay'ee miidhamtee jirti. Kan mana madaametti rakkatanii waan nyaata waan dhugan dhabanii kanarratti ba'an baay'eetu jira. Isaan kanas yaadachuun nurraa barbaachisaadha jechuudha. Oromoon bilisummaadhaaf erga falmate bilisum kunis isa tokko jechuudha. Lammii ofii jiraachisuuf kan namni tokko falmatuuf fakkeenyaaf amma biyya keenyatti qeerroowwan dhumaa jiruuf maaliif Oromoof Oromiyaan mirga lubbuun jiraachuu mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuudhaaf kun hidhamee kun ajjeefamee kun dararamu. Inni sunis sanuma keessa oolaa jechuudha. Ilmi Oromoo tokko lubbuudhaan haa jiraatu erga jenne ka biyya ormaa jirus ilmuma Oromooti. Gabrummatu biyyaa baase. Jireenya biyya keenyatti biyyaa baase. Kana waan ta'eef rakkoo hamaa keessa galee biyya ormaatitti rakkataa jira. Innis lammii keenya yaadachuudha qabna laal. Lammii keenya namni kumaatama mana hidhaa keessatti oo'a kanaan laal. Anamma mana keessa taa'ee jira. Mana keessa taa'ee dosiinaasa oo'aan hinattu oo'e laala bicha. Kan mana kiyya keessa jirutti laal. Gaafa bakka hidhaatitti namni walitti baay'atee jiru san oo'a hangamitu jira tilmaamnee arguu dandeenya. Oo'i hangam akka ta'e abbaan fedhee tilmaamuu hin danda'u gizee ammaa kanatti. Mee dhugaa rabbi dubbanna. Takiifa keessan yookaan immootu marwaa mana keessaa qabdan daqiiqa 10 dhaabataniin taa'ame hangi inni nama godhu yeroo san namaaf hubattan. Ijoolleen kun mana takiifni hin jirre mana marwaa hin jirre keessa ji'a hangana baay'atu osoo nafa ofii hin dhiqatin, osoo qaama ofii hin dhiqatin, osoo uffata ofii hin jijjiiratin taa'uun du'arraan ta'ee jechuudha. Miskiina duraanuu miskiina namni yaadatu hin jiru. Akkanumatti du'a nuti immoo miskiina aduu jennee callifnee ajandama tokko qabannee deemuu hin qabnu. Ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen dhumteeti ni jirti. Sinii gala. Kana waan ta'eef ijoollee Saudi Arabiyaa imbaasitti iyyaa fi biyya ofiitti galanii hadarrarama. Biyya ormaatitti cittoo fi dhibeen adda addaa qaamarratti ba'ee madeessurra amma dura gurbaa du'een hin beektan dhiyoo kana guyyaa 15 dura samoonuma caaluun duusan beelarraa nafa dhiqarraa qulqullina qaamatirraa du'e Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti mucaan tokko. Sinii gala. Kana osoo arginu nuti immootu isaan dagannee kan irra jirru qofa haasa'uun Oromoof Oromiyaa qofaaf hin ta'u jechuudha. Hin fakkaatu. Oromoo falmatuun hiyyeessas dureessas cufa isaatu bakka tokko wal qixxeessinee yoo deemne malee kama habtaamitii fi kama nama beekamtii qabuuf qofa yoo falmanne hiyyeessi jiraatuu hin danda'u jechuudha. Itti dhumaa jiru immoo biyya hiyyeessa ta'uu beeka. Qabsoo Oromoo tana keessatti namni gahee olaanaa taphataa jiru namni immootu akka Oromoon jiraattuu fi Oromiyaan tun ol deemtu ka gochaa jiru hiyyeessa ta'uu beeka. Hiyyeessa erga ta'uun beekame ka Saudi Arabiyaa maaliif hiyyeessa miti? Maaliif sagaleen isaa dagatama? Kan Beirut keessatti shamarri rakkattee gaafa hacaaluun du'u argitan shamarran Oromoo ejjennoo ofiitiin
dandeettii ofiiti sodaa tokko malee abbaan barbaade waan fedhe nu haa godhu jedhanii kumaatamaan dirreetti baanii sagalee ofii ibsatanii addunyaaf ibsan. Har'a duuba namni isaanii dubbatu yoo dhabamu immoo nu saalfachiisa. Galanni isaan nu biraa qaban kanaayyuu miti jechuudha. Ijoolleen kun rakkina ofii osoo hin laalin gadda obboleessa ofii ibsatanii galuun isaanii sagalee addunyaa kennuun isaanii xiqqeenyaa miti. Har'a isaan immoo achitti beelaanii kararratti ba'anii biyya galan dhabanii yoo ta'an salphina guddaadha jechuudha. Biyyatti galanii biyyatti hin galle xiyyaarri hin jiru. Nyaata argatanii nyaata gaarii argataa jiran barandaa galaa jiran ana isin hima. Obboleeyyan teennaa shamarran biyya Beerut keessatti barandaa jiraataa jiru. Mana madaamitti madaama ofirraa damooza kafalu diddee ariiti. Kuwwan immoo warra dur ala keessa hojjetu waan ta'eef sababa kooroonaatiin gadi ba'anii hojii dhabanii mallaqa dura hojjetatan fixatanii rakkoo hamaa keessa jiran. Imbaasiin Itoophiyaa immoo akkuma isin beektan warra Kuweet irraa galcheeyyu mana hidhaatti tolnaqee jechuudha. Kuweetitti mootummaa mormitan jedhanii gartanii gabrummaa nu keessa jiru. Ammoo warra Kuweetii gale isa wayya maaliif? Biyya keetitti hidhamtellee homaayyuu miti qilleensa hanga tokko qilleensi jijjiiramaadha. Biyya ormaatitti hidhamuu rakkachuu dheebachuu beela'uu salphinaa fi hammeenya guddaadha isiniin jedha. Kana waan ta'eef adaraa keessan qabsoo keessanillee akkasumatti akkuma jirutti itti fufaa qabsoo sagalee hiyyeessaa ta'uun qabsoo nama dhoorgu qabsoo keetillee asiin oofaa sagalee hiyyeessallee asiin oofaa bakka takka oofatuu hin danda'ama jechuudha. Wal yaadadhaa. Ijoollee hedduutti miidhame. Samoon Haacaaluu Hundeessaa du'e mucattiin takkamaan naan jettan guyyaa afur waan nyaanne naan jettee sagalee si du'a tokko naannaa soofti. Sagalee du'a maaliif jennaan gadda keessa jira. Asiin biyya ormaatittis gammachuu hin qabu. Madaam koo seeraan na daleessisaa hin jirtu. Hojii siyaadaa natti goote an nyaataa hin jiru jettee natti dubbatu turte. Gorseetiniin akkasiin nyaata nyaattu. Maaliif Haacaaluun du'e waan ta'eef hin deebi'u seenaa isaatu taa'a malee obsi jedheeni obsisiisee jechuudha. Namoonni miidhaman baay'eetu jira jechuudha. Mee fakkeenyaa dubbannu. Guyyaa kaleessaa kaarotii jedhanii intaloo kaarotiidhaan qaama ofii tuqaatiin viidiyoo waraabde tokko irra haasa'an. Bakka isarraa haasa'an odoo miskiina rakkate warra biyya biraa kanarraa haasa'anii maal rakkoo qaba? Nama beekamu qofarraa dubbachuuf yaaliin godhina dhiifama naa godha akkuma dhuunfaa kiyyatti nama beekamurraa hin dubbanne. Jawaar irraas dubbanne, Haacaaluu irraas dubbanne, namoota hayyoota Oromoo hundarraa dubbanne miskiinallee irraa dubbadha. Laal innis odoo carraa Jawaar san argatuu danda'a, carraa Haacaaluu san argatuu danda'a hiree isaatiif maaliif hiyyeessa jedhanii yookaan immoo ijoollee biyya Arabaatti jedhanii tuffatuun hin jiru. Qabsoo Oromoo keessatti namni shoora olaanaa taphate ijoollee biyya Arabaatti. Gabrummaa keessa jiran kana osoo hin ilaalin hiriiras ba'anii gargaarsa adda addaatis godhanii mootummaan quba isaanii qabu yaa uummata isin quba qabaadhaan dhaamsa kiyya. Maaliif kun dirqama Oromummaati malee dirqama biraati miti. Dirqamni namummaas nurra jira. Gartanii baay'ee rakkatanii jiran biyyoota hedduu keessatti hin beekamaan fakkeenyaaf mucaa kaayiroo jiru tokko waraqaan qabuun hidhame samoona ijoollee Amaaraati waliin buune tokko hidhamee biyya galfamuuf deema. Mallaqa guurteef ijoolleen jechuudha. Asumatti namni biyya kanaa xiqqoo sagalee waliif ta'a waan ta'eef sagalee ta'anii fi kuun manarra deemee kuun mallaqa gara onlaayin ittiin guuranii fi biyya galchaa jiran nama tokko caalaan. Suudi Arabiyaatoo nama kumaata maallaqa'u yoo xiqqaa ta'e Oromoo qofti nama 3,500 Yemanii keessatti ta'u akkasi. Fagoo hin deemin Yemanii keessatti namni lakkoofsaan 4,500 ta'e tokko keessa jira hundi keessanuu beektan. Shurraabii malee qullaa Saharaa keessa taa'aa jiran gara deeman dhabanii garri deemamu dhabamee jechuudha. Kana waan ta'eef hundi keessanuu waliin raafatina waliin dagatina sagalee ta'aa fi yoo sagalee ta'uu fi dadhabdan nama sagalee ta'uu fi danda'u nama akkanaa chaanaalaa qabu nama akkanaa feesbuuka qabutti namoota sagalee si dabarsuu danda'utti sagalee kee dabarsi kunis qabsoo tokko jechuudha. Inni qabsoo biraa akkuma jirutti itti fufaa inni biraa dhumarratti kan isin dhaammadhoo jiraadhe duula galaanaa gaaromsaa irratti adeemsifamurraa xiqqoo ani wanta natti hin tolin jira wanti natti hin tolin kun maa'in namni wal qeequun gaariidha. Badii yoo jiraates waa'ee badii isaa san gaafatuun gaariidha. Garuu immoo diina follaatuun galaanaan akkana godhee maaliin akkana godhee mitamma wanta adda bahee hin jiru shakkii keessa jira sirriidha. Shakkiin isaa hundi kennaa haa shakkinuyyuu malee diina follaatuu miti. Qeeqa fokkataa wal qeequun gaarii miti. Yoo wal qeeqne madaala goonee wal qeequu qabna. Kuni waan wal balleessuuf ta'a malee walii tolchuu miti wal arrabsuun wal balleessuu ta'a diinatti yeroo diinni walitti baay'ate kanatti waan akkana hojjetuun salphina guddaadha qaanyii guddaadha hunda kennaaf. Kana waan ta'eef waan akkanaa kanarraa xiqqoo of qusadha. Suuta qeeqaa rakkoo yoo qabaate rakkoo isaa itti himna. Artistoota kenna ta'e aktiivistoota kenna qeeqaa malee hin arrabsina. Safuudha arrabni gaabbii guddaas keessattuu magaaf inni waan tokko ta'e jechuudha. Kana waan ta'eef kun hundi keessanuu isin hin barbaachisu. Waa'ee Taakkalaa waa'ee Shimallis jara dhiisa. Jarri mootummaadha waan taateef
balleessuu dandeettu balleessuu dhabuu dandeetti kanaaf wal arrabsuu faayidaan qabu kan isin jiru dhaamsa kiyya an Ready Adam Tube kan si waliin ture hanga dhumaatti namoonni na hordoftan yoo jiraattan galatooma yaanni koo yoo isiniif ta'e share like subscribe gochuun dagatina fayyaanaataa bye